يونت وان كان رهاسوني نون إيساني نهي دمنا إبسا رب ما جي سقلين وتيجاني نترجن وان كان نمنا تشخيص جروجاتو أكا خيانة إفتئدو بچون دندو so bulchiinsi direedawaatilleen taatu foolisii tanarraa hidhannoo hiikee seera jala oolchuu danda'u qaba. Uummanni kun seeraaf dhiyaachuu danda'u qaban dirqama jechuudha. Kun dirqama mootummaarra jiru jechuudha. Uummanni farshoo dhugee quufee gara jabummaa fi naasuu namaa dhabee hogga ilma namaa tokko asiin dhoosee asiin garaa kana gadhoosee kalee fi akka nama dooktaratti turuu keessa barbaadu akka onnee keessa barbaadutti nama kana keessa qaama isaa keessa waa guuru tun tafayyummaatii miti. Foolisiin sunis tarii sammuu tuqame. Tarii immoo ilaalcha isaan fantaalayyiin magaalaa Dirredawaa keessa wal jaarte ilmaan qonceedhaa jechuun hedduu jira. Hedduu jira ni beektan ijoolleen Dirredawaa keessa jirtu akka ajaa'ibatti. Kumaatamaan lakkaa'amanii dhumani. Qonceen Dirredawaa keessatti wal jaartee haga foolisii fi haga bakka aangootti isaa akka harkaa qabdu ni beektan hundi keessan. Kana dubbachuudhaaf ijoolleen teenya itti hin dhiyeessan gaafa namni waraana seenaa jedhu san ijoolleen Dirredawaa hin deemne takkaan ishii foolisiin achi keessa ta'e ilmaan Dirredawaadhaa hin jirtu. Kanaafuu waan kanaa bulchiinsi Dirredawaa seera dhiyeessee hidhannoo irraa hiikuu danda'u qaba. Dirqama foolisiin tun. Gareen foolisoota sanii asirra isinin garsiisa. Yoo TikTok naa dabuu baate isinin garsiisa Telegram. Kana qofaa miti. Aanaa xuullotti namni shan rasaasan dhaamee dhume jechuudha. Namni shan milishaan dhoottee isini galee. Guruupiin tana seenaa foolisoonni innis garee tana birooqi. Kam olte abdi? Nagaa fayyaa. Fayyaa. Ifama bar seenuun dadhabee bar Instagram kee keessa abdi akkamitti seenanii? Facebook dhaqi seeni Facebook irraan. Jara keenya wallaahi waan ilmi namaa namarratti hin raawwanne. Waan ilmi namaa ni laawwata Facebook dhaqi. Okay, galatooma. Okay, Facebook dhaqi. So inuma laalame bakka asirraa haga asitti bara akka bas namni tokko egaa hidhamee hidhan to'annoo seeraa jala jirutti wanni inni mana hidhaadhaa baafamee tumamee ajjeefamee kana godhamu maal jettanii yaaddamme bara akkam keessa irraadhaa bara amma barru kun bara akkam keessa irra nuti ijoolleen Harargee dhaggeeffadhaa sagalee walii ta'a wanni isin dubbii maakuma zalaalam aalam maaki jala fiiddanii miyyoo intihaana keessaniif hin qabdani deemaa obboleessa keessanii kadhumaa jiru obboleessa keessanii Rorroon adhaan tan akkatti mana keessatti ulaatti isin seente isin asirraa kanan dubbattan hoolayyiin biyya Arabaatis maakuma miyyoon haa jiraattu miyyoon irraa gabbaa jirami miyyoodhaan kutina miyyoon jiruu ishee haa jiraattu fedhu footoo maakii maarre akkabaabbartanii feetuun akkabaabbaruu baataan namni san dura akka fedhetti jiraataa ture amma fakkeenyaaf odoon jaartis jan fuudhin dura jaalallee wajjin footoo keeta fedhee wajji akka fedhe haa ta'u san dhiisaatii deemaa telegiraama seenaa laalaa obboleessa keessan mucaa bareedaa kana akkana ta'e mucaa bareedaa kana ni amantanii. Koi family wajjin garsiisa. Amantani mucaa bareedaa kana. Amantaa kana. Mucaa akkanaa kana. Kana akkana ta'e. Wayyoo. Wayyoo Facebook na daba. Mucaa akkanaa kana. Mucaa akkanaa kana. Kaisaan gacciranii ol ciranii finxaalayyiin Dirredawaa keessa wal jaarte. Farshoo dhuydee quuftee foolisiin. Nama akkanaa kana laal viidiyoo sokkoon sagalee si dhageessu. Fishii galla istiidaamu ko yelam zola. Fishii taariyaa. Laa ilaaha illallah. Laal namni ammas namni garaan keessa laafaa. ምንም ነገር ያልሆነ ነገር ነው እኮ በቃ አንጠልጥሎት ነው Apa malumat tergaulan. Ane wanin siniti muda gefada. Ba'a
جرونا ما خيسا بس خلاص أبان فريق بدأت تاجراتو جروت يسن جرادا أمتا خيسانين في حواسا يسن قبك أبادا هو لين أكسم جال جلسي في جال شنكسين بياربا خيسرتن أمتا خيسانين سجليتا أمني خيسان اسنتي هاجم تجيتي في هاسوا بيتورا وان بيتوف أمتا خيتيف سجليتي بولشينسي درداوا المخيساني afaanis walitti beeytan isunumaa dhaadaa jiras dhageessanii tanaafu ummanni waan kana raawwate seeratti dhiyaachuu qaba poolisiin sun hidhannoo hiikatu qabdi ilaammatti namni lama hiikatee jan nama lama marsanii irraa hiikan jan nama lama marsanii irraa hiikanii jan so namni kun yoo qirii birallee walitti qabaate ilma namaa tokko akkana godhuun gonkumaa hin barbaachisu mana murtii tokko malee ajaja murtii tokko malee mar'imaanii fi asirraa kaasanii ableedhaan akkatti gadoo dhoosanii asinis akkas dhoosanii osoo viidiyoo tana laaltanii nyaataniin bultan har'a waa'ee namaa naasottan sagaleen teessan affanamte ummata keessaniif sagaleen taatan asuma sagalee hudduudha sagalee abaluu maa jaalate sagalee abaluu maaliif feemase sagalee abaluu maaliif jireenya asirra jiraate kanarra wal fixxanii jechuudha kanaafuu ijoolleen argeedhaan dhugaan isinitti madaggeeffadha piliis ummata keessan quba qabaadha aanaa xullootti jechuudha milishaan humaan beekne qawwee itti kannanii nama shan lubbuudhaan fixee ana tullo hono hararge baatan hararge lixaa nama shan lubbuudhaan fixee haati ilmoo duddaratti ba'attee ilmoon duddaratti qawween dhoottete haati suni farakaa ilmoon qawwee qabbaneessuutiin haati haftee amma hospitaala ciroo fidaniiti riival fidanii achi jirtii jechuus ibsanii milishaa namatti bobbaasanii kana mara irraa quban qabdan maalitti akka jirtan if duba deebi'aaf laalaa wallaa jara keenya dhumaa jira keessafuu akka ummata hararge dhumaa jiru deemaa feesbuuka kiyya jala seenaati dhaqaa laalaa linkii gas seenaati dhaqaa laalaa ammas sun tabiraati tamaarratiin jeena afaan keessan ummata keessan ni beeytan kanaafuu wanni ummarti ummata irraa dhaabbachuu danda'u qaba nuti abbaan fadhaa biyya bulchuu kabiyya bulchuu raadaan taata kan qabnu abiyyi isaa bulchuu jawaari isaa bulchuu maali yoo kaan hin taane mallasuu deebi'een bulchine ummanni oromoo fi oromiyaan nagaa haa taatudha nuti kaayyoon teenye malee abaadan annama tokkoon aangorraa hin ta'u abiyyi jaleetis ka qabsoon hin agarreen dhageessanii kanaafuu bakka tana irraa beekaa nuti abbaan fadhaa aangodhaaf asii ijoolleen nuti aangorra kaaniif olloon lagaruu nuti immoo ummaan teenya ilmoon duddarratti duuteeti ilmoon qawwee irraa qabbaneessitee haftee lubbuudhaan riivar fidamee hospitaala Hayila Maariyaam jirti. Kanaaf sagalee ta'a kanaaf dubbadhaa. Waan namni ajandaan godhatina piliis bara 2025 kana mee waa'ee namaarra haasa'u irraa ba'a. Haadhiifnu namni hoggo barri haarawni sitti dhufe waan haarawaan as bahe barri haarawni hoggo sitti dhufe amala haarawaan as bahe barri haarawni hoggo sitti dhufe nama naaga haarawa ta'e as bahe yoo dandeessi ummata keetiif sagalee ta'e yoo dadhabde dhiisi. Jiruu namaa keessan seenin jiruun namaa homaas hin fayyaddu garuu wanni si fayyaddu har'a ummata keeti biyya teeti obboleessa kiyya har'aati asirraa qotaa jimmaati qotaa arsiitiif yoo ka mootummaa qeexee boru qabamtee biyyatti galtu taate keessafuu ijoolleen hararge milishaan akkatti qawxee silaa keessi akkatti walitti siitet quxuri saddeetin dhukkee siraa kaafte jechuudha. Kanaafuu siyaasas moggotti irraa goraati ummata keessa waan fayyadu hojjedha ummata keessaniif sagalee ta'a ummanni keessan dhumaa jira. Poolisiin itti fidan poolisii naannoo biraa sigalee poolisiin dira dhawaadhaa poolisii naannoo shawaa poolisii naannoo wallaggaa faadha fidanii itti ramadanii jechuudha. Ummanni kun qoonceedha keessi isaanii osoo faaqamanii keessi isaanii ummata ganda soddaati jechuudha. Ummanni kun naasuu takka oromoon qaba waan achitti ummanni kaan kana godhu asitti hidhamaa fi yakkamaa seera jala jiru gabbaasanii shukkaan akka ciranii ableedhaan garaa dhoosanii gocha ilmi namaa namarratti raawwanne gocha bineensi ilma namarratti raawwanne isinirra raawwataa jiran jechuudha. Kana gabbaatanii tokko kan irraa dubbatee jiru. Kana ka gabbaatanii tokko kan isiniif sagalee ta'ee jiru jechuudha. Dhumuma keenyaafuu namni dhagee jiru jechuudha. Sagalee ta'u miti. Dhumuu uummata keenyaa, raafamuu uummata keenyaa, cunqurfamuu uummata keenyaa, hiraarfamuu uummata keenyaa bobba'ee galuu dhabuu uummata keenyaa namni gabbee dubbata tokko hin jiru. Tokkoon keessan jechuudha. Isin dhagamuu qabdi isin.
والله إسنت أجاموك أبدي إسنت أجاموك أبدي تكرر لمرة واي نماخ سابقاتي واي جروتي سني في واي بيجتي سني واي أباخ سني واي دانغاخ سني رتك أبصا ومات يا هولي أوان سرنجو دقي فدا ديميتي تليجرام خسا سيني لالي عندو غان ستيم برا خنا برا التين سيغالي برا التين والنيان نسون تيم برا التين والتاني ولين إفر رادينا نانو ربنو هاقولو ديما تليجرام سينا إنو فيسبوك نخنا سيني لا المنا ما تكنا قول أني تابر لا شيء قال استخدامه كويس نزوله فيش تارا خنافو خيسة جرتي جروبي خيسة ما دولت مي قوي مي إبسام محمد علي جي خجو رايتي خك أبو فيسبوك نخية أوه سوزان في ليفر رنجرا واني تليجراما سان كيسا سيني مي جروبي سان كيسا سيني مالف ديفتي جروبي كيسا سينو سيني لا لمي وانا تشخي سيرو سنة دو غرانا مراسا لقيسي ها والله درا داوتا كان ما غدان وانا دو غرانا ما نياسو سيمبان فوليسي ده فوليسي غبره جرتو سان فوتون فوليسي بشنين سونس فوليسي ساني فوليسي تو فندال جمارات جاني نو ogoda genya ma dukason dolte banan jan raisi sudo isanu marra qawwe sudafu polisin tanin dukaso dolte bante jan I don't know wallahi انت labadiyan bi khasinimu simalim be khafarsho ide kana gote namne farsho godo ge kana mire enyu ga bulchinsi Kadir Jawar daimna ana tullotti hadarati qawe dan hejesani sun ajanda birati khtat hararge litati nuti manne khanya dumu tara suza mega bait wan kana rawani je haga dan desut okay jara khanya dagge fada tema facebook khesa gasena facebook ni khiyeno tilal koy facebook khiyan fidel sen dufa noti facebook ni khiyo هنا فيسبوك إبسام محمد علي أبا جالا جا رايتي كبشي رايتي كب فيسبوك إبسام محمد علي أبا جالا جا لينكنا جلا جرتي لينكنا جلا جرتي كوي لينكي فيسبوك هاتس تيك توك جلا سنيقا انت لبعد انت بيمان سي ولا سي انت بس ولا جيت تابران تنانا تروفاني غون فان والله لازم هدور فده وان غرانا ما نياتو يا اخي امتو ما خيني امتو خدمو دفا دبر امتو ما خيني بقى خدمو دماتو ما خيني هي ما ولو دم في حسابو so jara khenya sane woni nan jachu barbado lama famu
Ijoolleen teenya maalirraa haasa'u jirti? Ijoolleen teenya maalirraa dubbatu jirti? Ijoolleen argee maalirratti fokkos gootee haasa'u jirti? Ammaan tana miidiyaarraa waccu gisee mara waan jiru kanarraan isin dubbachuu fada. Dhaggeeffadhaa. Nama tokko yoo isinii ta'e wajjin deemta yoo isin taane immoo dhiiftetti waa'ee keetii irratti fokkos gootee jireenya mataa keetii jiraatta. Abbummaan fadheewu jireenya dabre keessatti taarikaa fi yaadannoo jiruu laayivii jaalalaa waa hin dabarsin hin jiru. Wanni qorii namaa duuba baraabbartanii cinqii namaatii fi waan namni dabarse duuba barbaadaniif suuraa fiddanii asirraa ajandaa godhataniif hin jiru. Isinii galee Kadir Jawaar akka saahiba keessanitti asirraa leellistanii faarsaa jirtan. Uummata kana yoo seera dhiyeessee hidhannoo tana irraa hiikuu baate kanarraa dubbadhaa gabbaati. Dhageessin jireenya namarraa gabbu'aa. Gabbu'aa jireenya namarraa. Uummata keessaniif sagalee ta'aa deemati. Seenaan isin gaafatti boru dhugaan isinitti himan. Ayyaantuu namni tokko asii irra naqee fuula akkatti balleesse biyya teenya keessatti bar waa agarree dirqiidhaan gargaaranuu kadhaa taate isin galee uummata. Namni biraa Itoophiyaan guutuu wal harkaa fuutee sanii najaa baate. Wanni keenya uummanni Harargee keessatti ta'aa jiru, waan hedduu garaa nama raasu. Uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Piliis uummata keessan bira dhaabbadhaa sagalee ta'aafi. Oromoo. Namuutu mana manatti isinirra go'uu teesse wanni dhaggeessatu jechuudha. Namuutu xamaanaa xullotti namni shandumuun milishaan ijoolleen ilmooti waraanan geenye jennaan haadharratti qawween dhaanii haadharratti dudda ilmooti qashoo keessan ajjeesuun jiruun du'uu malee wanni hafeen jiru dhaggeeffadha. Warroonni bulchoota aanaa fi akkasuma abbootiin araddaa isi wanni ni bulchitan jettan ummata tajaajiluu fi malee ummata hiraarsuu fi ummata intiyaana kaa'uu miti. Please keessafuu hoggoo dubbiin Harargee tana gad dhufte akka waan nabiyyiirraa gad dhuftetti akka rabbiirraa gad dhuftetti seerri araakiilotti haasa'ame Harargeetti hujirra oola ni beekna. Ummata irraa tasgabbaa. Ummata hin cinqina. Ummata irraa tasgabbaa deemaa laalaa biyyi namaa naga qabdi. Keessafuu aangoo teessan fooyyeffachuuf aangoo teessan tooftaa tolfachuuf jecha ummata hiraar hin kaayina. Ummata hin fixina. Ummata mootummaan jibbisiisina. Mootummaan tarsiimoon isaa akka ummanni isa jaalatu. Akka inni ummanni fadhiidhan isaaf hogganamee ummanni fudhatee filannoo miti wanni feetalleen dhufte mootummaan keenya kana jeetti amanuu isin kaa'e malee akka aangoo teessan tolfachuudhaaf tarsiimoo aangoo teessanii bareeffachuudhaaf ummata intiyaana keessanii ummatarraa gargaarsa ummanni hin jaalanne buusii ummanni hin jaalanne itti bantanii dhumaatii ummanni hin jaalanne itti bantanii mootummaadhaan si waliin jirreettanii ummata dirqiin gabbaaftanii ummataaf wanni mootummaa walafaan hin kaayina. Ummata mootummaa walafaan hin kaayina. Ummanni keenya tana booda rabshas hin danda'u. Nyaatee oolee bulaan jiru ummanni keenya jiruun gaazexi taatee jirti. Dhugaan isinitti himan. Kaabinee fi Kadiraan mootummaadhaa ummataaf mootummaa walitti hin dirina. Takka isinitti himan. Ummataa fi mootummaa walitti hin dirina. Hin fakkeessina mootummaa diktaataraattis hin fakkeessina. Jaalatanii bulu jiran tana booda ummanni gabbeetti dhagaa isin harus hin jiru. Tana booda ummanni gabbee mootummaa dura dhaabbatus hin jiru. Ummata poolisii irraa dhoorga. Poolisii ummata irraa dhoorga. Milishaa ummata irraa dhoorga. Kaabineen biyya keessa jirtu dhoorga. Kaabinee fi bulchoonni aanaa fi godina ummata keessan gabbu'aati yaada ummata keessanii hubadha. Ummata irraan fagaatina. Gaafa moo labaa kaatee biyyatti isinitti diigamte asii afaan nutti banuu teessan. Walla afaan nutti banuu teessan. Afaan nutti banuu teessan. Kitaabni tokkichi kun booda amma dhaggeeffadhaa laala. Yoo isin ummata bishaan baaftan, yoo isin ummata daandii baaftan, yoo isin ummata dhageessanii, yoo isin ummata tajaajila ummanni tokko argachuu qabu hunda kan ta'aniif ummanni maal godhi? Maal barbaada ummanni godhi? Dhagaa isinitti gurrata. Menatti ma? Maal barbaada? Munir? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta? Maali? Jirra wallahi fayyaa.
wallahi ummanni keenya baay'ee nama gaddisiisa ispeeshaalii galatoomii dhugaa rabbii yoo jennee wallahi ati nama tabaasni taphattaa yeroo keetiif wanta goota ni Tatiyyaatti dhiisi mee bashannanta munii garuu tatiyyaatti dhiisi amma waan dira dhawaasanii fi waan anaa xulloo tana taase tatiyyaa gisee dura fedhe. okay obsi kanaaf jechuun ati si dinqisiifachuu barbaadeeti maaliif Yaa nama jajjabeessuun dirqamaa bar Abona ati tatiyyaa taphachuu dhiisi munii lama. bashannantullee Nama jiruu wal gaafa dinqisiifata. hamtuun dhufte hawaasa keetiif nama sagalee ta'uudha okay Mee tatiyyaatti dhiisituma oofi. Itti oofi dubbii tana. haya okay okay duraan dursoo ta'ana xulloo tana irra wanta na gaddisiise nama gurbaan itti gaafatamaan aanaa xulloo wanta milishaa wanta beenu maqaan isaa koo dhaabbadhu sifiin ibsa itti gaafatamaa nageenya aanaa haqa mul'is harargee lixaa aanaa xulloo nam isaa fi milishoonni isaa waliin ta'uudhaan maqaan isaanii ni jira. Daa'ima waggaa 12 karaa dirree waraanaa deemuu qaba jedhaniiti wanta jedhanii. Aboo gurbaan daa'ima waggaa 12ti akkamitti gurbaa kana fuutanii nurraa deemtan jedhanii didan. Yeroo sanii adeerri gurbaa ol ka'e. Gizee ol ka'u adeera gurbaa rukutanii ajjeesan jechuudha. Adeera gurbaa mucaa kanaa jechuudha. Yeroo obboleessi isaatis ka'ee wal qabatee amma waliigalatti nama 5tu rasaasaan dhawame bakka sanitti jechuudha. Tarkaanfiin gatti fudhame daa'ima ji'a 5 ni ajjeefanii adeera gurbaa daa'ima 5 kanaas bakkuma sanitti battalama du'e. Jaartiin adeeraatis achumatti lubbuun baate haadhaa fi abbaan daa'ima kanaa ilmaan 5 qaban kuni yeroo ammaan tanaatti hirnatti hospitaala hirnatti argama. Uummanni keenya akka dhaqee akka gargaaru haatiinis dhoomtee jirti abbaanis dhoomee jira ilmaan haadha 5 jechuudha. Namni lama warra naannoo sun bira ture iyyee caccabanii isaan ciroo jiranii. Maqaan isaaniitis isiniif hima akka dheexanii nu gargaartan jechuudha. Waliigala nama lamanii uleen tumamee namni 3 du'ee namni 2 rasaasaan dhoomee hospitaala hirnaa jira jechuudha. Tarkaanfii akkanaatii jira jechuudha. Kan dirree dhawaa korobettenni sun dirree dhawaa akkanuma nama qabdee kun ajjeestee saanjaa billawaa qawwee gubbaa jiru dirree waraanatti fayyadaman san garaa baqeestee kalee keessaa darbite. Kaleessa ibsaa telegiraama dhaquu ilaaluu dandeessanii mataa kanaas saanjaadhaan baqeessanii jiranii garaan guutuu marrimaan alatti faca'ee jira. Viidiyoon asirratti waan nuuf hin taaneef isaan keessaa namni 4 edda galgala to'atame sagalee haa galatooma ibsaa fi Mubaarik Musammaa yeroo poostu godhan gizuma takkatti nam 3dhaan edda wal laqqabsiisnee kentibaan nama 4 to'annaa jedhan nu oolchee. Harargee lixaatis akkanumatti iyyinee torbaan takka guutuu nama 5 rasaasaan dha'ee ol qabatee mataa deemuun rakkina Oromooti. Oromoo yoo sagalee taatee fakkeenya akka galgala nama 3dhaan irra bulleessanitti silaa uummata xulloo kanaafis sagalee taane abbaan san to'annaa jala oolaa jechuu barbaada. Bakka kun ammoo nuti warra sagalee qabu. Amma warri haasawaa jiru warra sagalee qabu. Garuu arsii lixaa arsii bahaa dabalatee baala keessa namni abbaan araddaa milishaan wanti harargee lixaa harargee bahaa jimma keessa ajjeefamaa jiru takkoo lamaa miti. Garuu sagalee dhabuudhaan. Amma nuti warra ibsaanis sagalee qabaa anis sagalee ni qabaa. Kanaaf uummata kanaa amma dhimmi kun ol bahee malee waa hedduu jira jechuu kiyya. Galatoomii ibsaatti fufi. Nama biraattis nuunaqi wanni kun uummata keenyaaf sagalee haa namni keenya dhumaa jira ajjeefamaa jira. Rasaasaan jechuun waadamaa jira. Abbaa fedhee si jeessa abbaa fedhee qalee garaa tiruu sirraa baasee si darba jechuudha. Yaa laa dhaggeeffadhaa uummata keenya dhaggeeffadhaa. Wanni isin beekuu qabdanii uummanni keenya bishaan akkanaa kana dhuga. Dhageesse haroo akkanaa kana dhuguutti irra miti harargeen keessattiif laala. Nuti kan barbaannu misooma uummataaf ta'e malee
poolisii uummata fixu milishaa uummata fixu miti dhageessanii. Kanaafuu uummata keessaniif sagalee taa uummata keessan quba qabaadha. Please uummata keessaniif sagalee taa TikTok irraa afaan hin banina. Wanni taaten bira dhawatti taate waan hedduu garaa nama nyaatu waan shamarran garaa qaban laaluu hin dandeenyedha viidiyoon sun. Ammas laaltanii mataan hin ooyisina shamarran jechuu. Laaltanii viidiyoo akkasiisan laaltanii mataan hin ooyisina. Yoo dandeessan sagalee taa fi footoo isaa isiniif laxxabna. Footoo nama sanii isiniif laxxabna asirratti. If dura kaa'atii sagalee taa fi dhiini nama kanaa bahuu qaba. Gumaan nama kanaa bahuu qaba. Nama ajjeese beekamaa. Namni ajjeese guyyaa haara godhe. Halkan hin goone. Poolisiidha. Poolisii finxaaliyyaa Amaaraati. Sinigalee Oromoo miti. Oromoon akkanan gootu. Nama kana kan dhume. Ka du'e kana. Ka isaan foon cicciranii kana. Laala. Haadha isaa wajjin kuni. Haadha isaa wajjin. Kanaaf sagalee ta'uu danda'uu qabdan. Uummata keessaniif sagalee ta'a. Dhiiga keessaniif sagalee ta'a. Wanni nuti sagalee ta'annee dubbannuuf akka boru nuti deebinuufi miti. Akka boru nuti hin deebineefi. Akka lammada nurratti hin hojjetamneefi. Dhiinni keenya kanallee bahuu baatu dhiinni keenya kaganaa nagaa jiru akka hin dhangalaaneefi. Piliis uummata keessaniif dubbadhaa. Abbaan fedhe aangoo qabaatus abbaan fedhe jawaari aangoo irra hortus negatiiva hin dhabu. Akkasuma immoo harka isaa mormu hin dhabu. Kana ni beekna walumaanu dantaa nuti aangoo nama tokkootiif jecha uummanni keenya dhumuu qabu. Telegraama laalaa jeen. Telegraama Deemaa laalaa. telegraama dhaqaa laalaa. Deemaa dhaqaa telegraam. Eda gallakkinne akka gallakkinne namni telegraama san keessatti tegaaroo kana qofa baga nagaan dhufte biroo kiyya. Inni argee gosuma sagalee ta'e isin maaltu isin callisiise isin maal argattan maaltu waan kanarraa akka dubbanne isin godhe. Nam kum 80 gurbaa takkichaa kanaa dubbatee bar nam kum 80 Oromoon dubbarraanii bar amaara maa jettan boo uummata mootummoota akkamitiin hay namni tokko akkasitti gizee qaqqalamee namni hay annaa ajaa'ibe isuma qofa dubbate isuma qofa. Ani marreefu wanni akkasii jajjabeessuu barbaadeef halkan edaatti waraana nama 4 irraa hidhanuu hiikachiisne jechuudha. Nama sadiidhaan siilaa namni 80 gadi bahe namni tokko nu biratti hin ajjeefamu. TikTok jala gasseenaatii liinkii ni argattan Facebook irraa liinkii telegraama isa keessa. Telegraama keessa seentanii keessaa hin bayinaa. Telegiraamni namni sun cin kun jiru. Wooma kanaaf post irratti godha. Telegiraamni sun faayidaa inni qabu waan Facebook ni nayyamne waan TikTok hin nayyamne asirratti baasa. Nanaati maal qofaltaati? Maal qofalta saa namni qofni jira? Akkam jirtu nagaa qabdani. Nagaa qabna biroo kiyyataa gaaro. Maal jechuun barbaada beektaa asirratti ajandaan kan irratti baay'achuu danda'u warra Amaaraa qofa jedhaniiti miti. Dhageeffadhu kantiibaa irratti dhiibbaa yoo geessan namni dubbii kantiibaa kana ajandaa godhee yoo baafate namni hedduu sanirratti kakka'uu danda'a. Beektaa? Gaheen iddoo inni bulchaa jiru keessatti iddoo kantiibaan kun bulchaa jiru keessatti ilma namaa kana irratti dalagan miti. Gaafa kantiibaa Oromoon yoo Amaara jedhan Amaara jedhanii tumaan callisanii akkuma baratanii garuu gaafa kantiibaa kanarratti dhiibbaa godhan warri deeggarullee warri mormullee ajandaan kun hin babal'ataa jechuudha. Inni ammoo akka kantiibaatitti gahee kanarratti tarkaanfii akkam fudhachuu akka jiru baheetiin dubbachuu. Wanta dalagamaa jiru garsiisuudha uummanni beekuu danda'u. Kana malee warra Amaaraati Amaaraadhanii Oromoon warra Amaaraa yoo jette beektaa har'a iyyeetiin boruu hin usaa jechuudha. Garuu gaafa Oromoof Oromoon waan gocha kanarratti kantiibaa irratti dhiibbaan godhame ijoollee Oromoo achi keessa jirtu hooggansa dirree dhawaa keessa jirtu irratti gaafa dhiibbaan godhame wanni kun babal'atee akkasitti deema. Kanas ajandaa osoo godhatanii akka dubbiin kun bal'atuuf gaariidha jedhee yaadaan. Kadir Jawaar Sagaleen kee ni dhaggeeffama. Ni dhagama Munir kantiibaan Kadir Jawaadii miti. Tagaaruu wanni jee dhibbarraa dhibbatti sirriidha waan inni irratti dabaluu jiraaf. Eda galgala akkuma ati jette san fudhannee kentibaa fi poolisa ajajaa waliigala dirree dhawaasanii hojiidhaan maxxansine salaata subii azaana
ka'ee kentibaan jechuu. Wanni ati jette sirrii. Uummanni ijoollee sana akkasii qaltee tiruu keessaa darbitee san nama jaha. Already Amaara jahanu qaqqalame Oromoodha. Garuu humna bittinneessu warra boombii kilaash wahaallee guutuu warra qabu. Halkan isaa san ka'ee namni lama hin baafatee nama afur ajajaa buufataa hojiidhaan to'annaa jala oolche jechuudha. Karaa ati nuun jettee sagalee nu keessan sirrii karaa saniin deemnee amma namni afur nu to'atamee jira jechuudha. Nama lafee hafees lameen akka nu hotu dhiibbaa irratti godhaa jira jechuudha. Tagaaruu galatoon yaadni kee sirrii. Namni afur nu to'atee jira. To'annaa jala oolchee jira. Kamiif dhiibnaftuu mataa kan nu dhoose nuti jara keenya dhaggeeffadha. Kanaafuu tama kantiibaa Dirredawaadhaa qeequudhaa yoo nagaan itti as qabnee akka nama keenyatti takkaawaa itti dhiyaannee uummata keenya maaliif akka kana ta'u itti dhiiftaa eessi jirtaa yoo hin jehin alatti akka bifa qeequmsaati yoo yaane zoorban nuun jaa mootummaan kun mootummaa nuti harkaa qabnu miti tana wani nu dhube. Ila ibsa alaal tana dura waan dubbanneen beektaa gaafa darratti wanni suni hojjetame ijoolleen teenya bara ufumaa albaatiidha. Dirree dhawaa keessa ijoollee Yemenilik zamachaa jettee dirree dhawaa keessaa baatee achi deemtee walloo deemtee uummata nama fixxe amma dirree dhawaa keessa jirtu jira. Gaafa nuti ijoollee dirree dhawaa keessatti humni Amaaraa cimee jira. Humni Amaaraa dirree dhawaa keessatti humnaa ol fudhachuutti jira. Ijoollee basaastuu taatee namoota akkana irratti tarkaanfii fudhatan kana gochuu danda'uudha qabna gaafa nu jennu guyyaa takka hayyi jetteetiin hin ustu Oromoon. Kana jechuun kantiibaa sanii walii galtee ijoollee akkanaa uumuu dandeetta. Fakkeenyaaf amma addisuu eenyuun Alamuu Simee fa'a Finfinnee keessatti kana godhan Amaara akka itti balleessan Finfinnee keessatti addisuun Simee fa'a gocha kana hojjetaniiti ofii gurmeessaniiti namoota akkanaa kana jechuudha. Kantiibaadhaan walii galanii inni akka kantiibaatti keessaa bahee ijoolleen qeerroon gurmeessanii qeerroo kana bira dhaabbatanii waan akkanaa kan osoo godhanii namoota akkanatti mataa dhiibee dirree dhawaa keessatti Amaara akkana jettu tana hin balleessitaa jechuudha. Akka isaan mataa ol qabattee hin deemne. Kana jechuun mootummaarra dhiibbaa osoo hin taane warra xinfanyaa hidhataniitiin Amaara akkana godhatu kanaa jechuudha. Oromoon keenya har'a hooyi jedhaa boru hin dagata. Yoo wal hin gurmeessin Amaara mataa qaqqabachiisuu hin dandeettu. Jarri hidhannoo qabanii. Waanno wallagga keessatti uumanii miti. Likkiskisaan fi lamboocaamii ijoollee Harargee keessafu an dhukkeessa irraa kaasan. Sodaata akkas isiniin qabu laa dhaggeeffadha. Isin walii hin taatan waa'ee keessaniin beektan wal cabsuu nama keessanii malee rabbi isin haa qajeelchu yoo diddeemoo rabbi isin haa fixu. Keessafu hoolayyiin biyya arabaa jirtudha. Takka takka tinsinta. Dirree dhawaan teenya, dirree dhawaan maarree, nuti dirree dhawaa, nuti Harar, mee koottaas baalaala ilma namaa akka dirree dhawaa keessatti haa jiru. Kottu os bee ilaali viidiyoo seenii kottu. Kottu maa irraan dubbanne. Maasin kukuune maakii asli maarree ibsa bajalala maarree je'ee huuyi akka dhalatti jala yaatanii sagalee tiktook irraa huuyi faa maarreen viidiyoo hedduun as baate achi baate kanarra milishaan namni ajjeefte jedhan Harargee keessa Harargee lixaa Harargee bahaa poolisiin federaalaa nama fixxee nama qalte Dirree Dhawaa keessa sa'aa 24 numa jechuu kadhumu jiru. Nuti immoo miidiyaa kana gubbarraa wal nyaatu wallaahi watirlaa 225 kana laalan waa'ee keessanitti illee dubbata yoon danda'e dhumaati uummata kiyyaati fi haqa uummata kiyya keessa jirtu roorroo ol baasee isirratti nan dubbata. Sani achitti guyyaa tokko gabba'ee manaama keessan keessa fuugirrisaa tiktook irra jiru isinirraa naasoo. An dhugaan isinitti hima. Uummata keessaniif sagalee ta'a. Uummata keessan ajandaa godhaa. Uummanni keessan haroo dhuguu jira. Haroo ni amantaa haroo dhuguu jira wansi jee. Ni amantaa si agarsiisu. Ni amantaa eessatti si viidiyoon haroodhaa sun. Koppii linkii godhaame 50 galcha maali taaptaabii nama 500 jiraati. Kudhan godhaame koppii linkii. Sin garsiisaa koo haroo dhuguu jira uummanni keessan sadarkaa biyyatti badhaadhoomtee Afrikaa irraa Itoophiyaan sadarkaa sadaffatti dhuftee ikoonomiin guddattetti uummanni keessan haroo dhuguu jira. Qara bineensi dhugu jechuudha. Waan horiin dhugu jechuudha. Isin asirraa kanaaf daandii nagaa tokko hin jiru nu keessa. Daandii fi misoomni bar yoo nageenyi jiraate uummanni dhumaa jira
ummata keessaniif sagalee ta'a. Ummata keessan bira dhaabbadhaa. Waa'ee ummata keessanii haasawa. Qalamuun ummata bira dhawaa keessatti irra dhufte gaafa ummata salaalee zim jettanii salaalee maarra dhattanii afaan bantan har'a bira dhawaa keessa dhufe jechuudha. Shawaa dhagaa uummanni shawaa sagalee haa ta'uuf gaafattanii asirraa farshoo dhuganii wal qalan jettu san har'a inoo bira dhawaa keessa akkam jettee dubbatta ammaan tana gabbaate. Mee haasee kottu. Barshee ibsaa san qofaattu gabbi'ee qalamuun salaalee ana qalamuun salaalee arsi qalamuun salaalee wallagga shawaa hararge je'ee dubbate bar. Adhaan tana finxaaliyyiin bira dhawaa keessa jirtu mootummaa waliin fira mootummaa fakkaattee mootummaa nyaataa jirtu uummata mootummaa jalatti nyaataa jirti. Qalamuun tana yoo laaltee yoo dhugumaan dhiiga kana laalte ati dhugumaan deebitee asirraa wanni ati haasottu. Duu nama rifachiisa. Gurbaa amma isin agarsiise kana agartaa? Ayyee. Qoye. Kunoo ila. Gurbaan kuni dirree dhawaa keessa jiraata. Eeshi. Kuni jechuu. Kuni isaan keessaa warra Yaminilik Zamachaa jedhanii uummata walloo irratti ajjeechaa hojjetan keessaa isa tokko. Garuu kanaa miti hanga nama 10 jechuun humna qabdi amaarra achi keessatti darajaatee wal gurmeessanii baandii qaban. Kama kara warra hidhatee kara poolisii maalii kana dhiisi. Gareedhaan wal gurmeessanii namoota akkanaa kanniintu waan akkanaa hojjechuu jira. Gurbaan kuni isaan keessaa isa tokko. Dubbataa Oromoon gurmeessuu jira wal hojjechuu jira. Waan kana yoo akkas hin ta'in balleessuu hin danda'an. Kana nama meeqa beeka mucaa kana? Wanni inni matarra marate kun viidiyoon I think waan gabaabaa ta'eef hin mul'anne suuraan Yaminilik Zamachaa warra jedhu san ofirraa qabu jechuudha. Kanaafuu haasawaa miti. Munir biyya jirtaami? Ibsaa nama hedduu beeytaami? Qophee dirree dhawaa keessaa ijoollee keessaan dubbisi. Kantiibaa namni itti dhiyaatan dubbisaa. Mootummaa diiguufii miti namoota akkanaa kanarratti. Namoota akkanaa kanarratti hojjechuudhaaf. Bakka. Amma akka goonu beektaa? Koora battannee isaan magaalaa Dirreedhaa guutuu bittinnaa'uu qaba. Harki 90 uummata Minilik Zamachaadha. Har'a rabbiin isaan saaxile malee uummata keenya dho'isaadhaan namni lafarraa fixaa jiru warra qawwee mindaan kafalamuuf buufata poolisii geessanii deemaatii telegiraama. Takkitti abbaa dhooteetu tana galchiisitu beeka laal. Intal tana galchi. Mee wanta naa kan nime godhatira naa kan nammaaf. Takkitti abbaa dhoo 430 ta'eetu tana. Waa'ee dirree dhawaa ijoollee achi keessa hidhattee dirree dhawaa keessatti uummata Oromoo fixu si beeka jechuudha. Garee akkanatti gurmeessanii qaban. Assalaamu alaikum tagaaruu Muniir hunda keessanuu galatoomaadha. Ibsaa keenya ijoollee tana ani baatii 8 duraan sheer godhee TikTok kiyya jalatti FB kiyya jalatti yaadatan taate qeerroo walloodhaa uummata keenya fixaniiti. Sanboota magaalaa Finfinnee keessa hanga jiraatanii dirree dhawaa gaafa dhaqan qabamanii amata takkaa fi baatii 3 qofa hidhamaniiti. Waastinna qeensoota Amaaraatiin mana hidhaarraa baate ijoolleen tun amata takkaa fi baatii 3 qofa hidhaman. Waastinna qeensoota Amaaraatiin mana hidhaarraa bahanii arraan tana itti gaafatamtoota kubbaa miilaati. Taphattoota jechuudha ijoollee maaligaa akkana takkaffaa fi lammaffaa akkana kanaan jiraamta kubbaa keessa warroota kubbaa miilaa taphachiisu. TikTok kiyya jala seenaati amma laalaa hunda isaaniitu ni jiran. Garii isaanii poolisa federaalaa ta'ee jira. Mucaan kun ammaan tana Minilik Zamachaa hojoo kana mucaa ganda qoreeti. Tokkolleen ni jira ammaas ajaja wantaa ka ture ajaja narraahimigaa ajaja saatanoo ka ture sunis mucaa Kooneel. Gululaat farmaasii duuda dubamanni isaanii. Ijoolleen tuni dhalattoota dirree dhawaati. 2 warri waan kan oofaa ka jiru. Gululaat farmaasii duuda duuba gizee dheeytanii mana warra Iraan garsiisaa jiran haati isaanii daabboo gurgurte Assallaf obboleetii isaanii maqaan takka Salaam jaamtiin hin beekan ijoollee gandaati.
isini galami kun immoo hammaan tana tagaaruun as baase kun mucaa gandooti. Ijoollee Oromoodhaa hundatti illee himeetu ture nama hashara shifuutti inni Oromoodhaa keessattuu ijoolleen teenya qeeroon teenya ta hiriyoowwan ijoollee kubbaa keessa wajjin taphatanii akka jiranitti akka ijoollee faannoo ta'anii beekuu qaban akkasumas illee manneen amantaa naxalaa uffatee deemaa jiru akka jirutti naxalaa isaanii jala akka hidhannoo qabanii ilmaan Oromoodhaaf irraa baruu qaban ijoolleen teenya ifa eeggannoo godhuu qabdi meeqaan tamta karaarraa guuranii rashanan namoota beekamu namoota agartee xiqqishoo ija qabu hawaasa wajji wal beeku miidiyaa fayyadamu reefi isaanii gabbahaa jira malee meeqaan tam qeeroo teenya akka lafarraa xarragaa jiranii rabbi qofaatu beekaa jechuudha. Mana hidhaa keessaa gabbaasaniitu bar ilmaan Oromoo diree dhawaa keessa rashanaa jiranii bar. Kana hunda gabbaaseen ture ijoollee fiidiyoo marte nu laalaa jiranii jecha manguddoota marxoo hidhatee jiru hunda rashanaa jiran tokko haa dubbachaa jiru hin jiru. Saatanoon arraan tana poolisa federaalaa taatee jirti. Saatanoon dheengata akkasitti dhakaa hirrattee wanna gootu sini poolisa federaalaa taatee jirti. Akka jirtutti poolisa keessatti warroota hirmaatee jiru waastinnaa qeensota isaaniiti. Jala seenaa laala. Muniir FB walitti qabna. FB jala seen ilaali. Warroota dirree dhawaa bulchuu akka jiranitti Amaarooti Oromoo takkaa fi lama malee akka jiranitti ilmaan Habashaati. Qabalee hunda keessatti baadiyyoota 38 dirree dhawaa jiru keessatti akka jiranitti ilmaan nafxanyootaatu kontirool godhee jira. Jala deemaatii ilaalaa hordofa warra aanaalee bulchu shamarran isaanii irraa eegalaa magaalaa sanii kontirool godhee akka jiru Somaaleedhaa fi Amaara garuu aangoo bakka gurguddaa akka qabanii ilmaan Habashootaati ilmaan Amaaraati. Kanaafuu hawaasni keenya if eeggannoo cimtuu godhachuu qabdanii waan gootan godhuu qabdanii hiriyaa jettanii ilmaan Habashootaa jala kadeemtanii if eeggannoo godhadhaa obboleeyyan koo. Warri naxalaa zaqazaqee deemu hundinuu hidhannoo if jalaa qaba. Deemaa TikTok jala seenaa laala waa hunda asirratti maxxansuu ni sodaanna. Deemaati warri Facebook kiyya qabdanii deemaa jala seenaa laala takkarraa hanga gubbatti jechuudha. Kanaafuu waan kanarratti akka if eeggannoo godhanii ijoolleen tanya haifirraa eedu. Taphattoota kubbaa miilaa keessa isinii guuttee jirti faannoon Oromoo. Galatoomii ibsaa waan kanarraa dubbachuu keetii fi olna galchuu keetii fillee galatoomii ibsaa keenya wallaahi waan telegiraama keessa namicha kana viidiyoo fi waan sinayyamne telegiraama sanarratti ergi waan garte achiin uummata sagalee sirraan banaa. Haga waan kana. Okay ayyee. Dhimma kana wanni jedhamutti keessa. Telegiraamni ibsaa abbaa jaalalaa kaja'u sanimi. Yaa hin olaala akkas seentan jara keenya liivii jala oggotan as liinkii tana gattuu hixanii liinkii eega gattuu hixanii feesbuuka dheeyxanii feesbuuka jalatti amman galaksee jira. Okay. Ayyee. Akkasitti jabaadha kunuutuun jiranii ijoollee cinaallee sheer godheetti jira TikTok jala seenaa laala ijoolleen dirree dhawaa keessa. Qeeroon Oromoodha mana kana jala jirtan jala seenaati on oofaa laala ni arkattan hunda isaaniitu warri naxalaa zaqazaqe sun hundinuu dheengadda guyyaa qullubbiidhaa warri gabbee sun hundinuu faannoo wallatti ummata fixxee deemaa jirtu naxalaa isaanii jala qawwee jira. If eeggannoo keessan godha. Saatanuu dheengadda irra poolisa federaalaa taatee jirti. Bakka gidaara takkitti gurbaa amma qalanii poolisoonni qalan kuma qabdaami agartee deemisee ni ilaali. Maxxanseetiin jira. FB kiyya jala ni jiran. Nama jaha qofa ta'onnaa jala oolchuun nuti nuuf gayaa miti bittinnaa'uu qabanii wanni kun irratti hojjetamuu qaba. Nama jahaa miti muniir keenya nama jahaa miti qeeroon Oromoodhaa keessattuu ibsaa atiis taate warroonni akka keessanii aktiivistoonni qeeroon Oromoodhaa wanni isin godhuu qabdanii ijoollee teenya ta gidaara jala teessee mataa footu akkuma harargeettu jechuudha. Poolisii federaalaatti hidhaamaa dadhabdanii karaa woboo deema kaleessa harargee lixaa keessatti faamilii shan guutuudha ka galaafatan. Waanuma ilmi kiyya waraana seenuu hin geenye jennaani nama shan daa'imni xiqqaalleen odoo irraan hafin mucaa qaama qullaa qaamarraa dhiqaa jiranilleen odoo irraan hafin galaafatanii jechuudha. Nama meeqaatu bakka takkatti rashaname. Ijoolleen teenya akka qeeroo harargeetti
Dhaqee fedha Oromoon biraa dammeeqee jirti isinis obboleeyyan kiyya. Uti isinirraan ooltu mana teessaniisi. Dandeessan karaa waboo dadhabdan immoo poolisa federaalaa jala seenaa ijoolleen dura dhawaa jirtanis. Poolisa federaalaatti dabalama. Haadha teessan eeguu dandeessan obboleeyyan keessan eeguu dandeessan. Oromoo Finfinnee keessa jirtu. Dira dawaa keessa jirtu. Harar keessa jirtu. Poolisitti makamaa. Waan qallaaliin seenaa. Makamaa Poolisitti yaa. hojjedhaa poolisii taati. Ibsaadhaan ilaali. Amaarri hin tuffatu. Uummanni hayi. Ayyeeta If eeguudhaaf itti gamaa jiran ibsaa dhage waan takkaan sitti dhaammadha. Niin baha obboleessa kiyya dhageeffadhu. Wanni isin qeeroon teenya ijoollee teenyaa dhaamtan akka qeeroo Oromiyaatti yoo dabalamuu hin dandeenye sodaatan dhageeffadha. Poolisii federaalaatti hidhama. Poolisii federaala Dirree Dhawaatti hidhama. Poolisii federaala Finfinneetti hidhama. Saatana'u dheengaddaa arraa akka jirtutti poolisii taatee jirti. Lafarraa si duguuguu deemti. Uummata kana gandatti takka beeyna dhageeffadha mucaa amma maxxansitana deema haadhaatii fi obboleettii isaan obboleeyyan lama wajjin dhalate Eraayilni juute hannaan ni jirti hannaan mucaa takka jirti. Yoo Bahaar Daaritti galuu baatan isaan xinxin isaanii warra Bahaar Daarirraa achitti galee mana qabalee keessa jiraatan waan dur dalagaa turan hin beeyne lamallee ni jiran ammaasillee tooruma suni ijoolleen ammaan tani sinu tokko maaligaa daalektara Amnundriyaasi obboleessi isaatillee poolisa obboleessi isaa kaanillee wanta haati isaanii asallaf janiin biddeena gurguruu turte dur gaafa nuti ijoolleetii beekadha ammaan tanan beeku har'aan tana ijoolleen sun kun hooggantoota mootummaa yaada kiyya nan goolaban nan goolaba ani silaan programma kiyya qabdan deemin deemu waan ta'eef haga dandeenyutti sagalee isin taane fuudha ajandaa kana wal harkaa viidiyoon daleenes as duuba jirti as keessa tiktok keessas ni jirti duwit godha share godha footoo sanis footoo mucaa maxxansaa fi just of Dirree Dhawaa jaanii sagalee ta'a takka qabxiin tokkoffaa qabxiin lammaffaa poolisii Oromiyaa fi federaala kan naannoo Oromiyaa keessa jiru Oromoo qofa akka ta'u irratti hojjedha mootummatti dhiyaadha qabxiin inni sadaffaa milishaa uummatarraa dadhabne milishaan uummanni milishaa roorrifamaa jira jen ijoolleen waxxaatii milishaa ta'uun isin kutaa hin jiru deemtee araddaa keessaa qama'urra milishaa ta'aatii uummata keessanii fi haadha abbaa keessan tajaajilaan dhaamsa ibsa abbaa jaalalaati bas khalaas wanni isin beeku qabdan hin tuffatina poolisii federaalaat isinumaa ta'u qaba bo Oromoo jiraame Oromoon naannoo Amaaraa keessatti poolisii taatee yookaan poolisii naannoo Amaaraa taatee hojjetu jirtu hin jirtu harki parsantaan 50 poolisii naannoo Oromiyaadha Amaara kanan waliin beena uummata saba Amaaraati inni lammaffaa waan isinitti madaggeeffadha inni lammaffaa federaala keessallee baay'inaan ka jiru ilmaan qonceeti isin Oromoon ardarraa yaanee qama'uu biyyaa ba'uudha kabeebi guutumaan guututti kunis haanurraafu lammaffaa ummata hin baratin ummata humaan beene ummata naasuu namaa hin qabne ummata yoo nama ajjeesan aangoon namaa idamatti amanu kanarraa milishas isin ta'uu danda'uu qabdan gaachana ummata keessanii qeerroon ta'uu danda'uu qabdan ummata keessan bira dhaabbadha please milishas ifumaataa hin tuffatina wallaahi hin tuffatina yoo akkas ifi hin godhin wanni takka furmaanni nuti finnu takka hin dandeenye hin jirtu yoo isin ummata keessanitti mootummatti jaalatanii kanaa kanneen bahaa ayyee bakka hojiin seentuma qeeroo Oromootiin dhaammadhee daqiiqa takkanaa kana obboleeyyan koo dhageeffadhaa dhala Oromoodhaan warri mana ibsaa kana jala jirtan hundi keessanuu Harargee lameen keessatti ilmaan nafxanyaa akka jirutti waraanatti dabalamaa jira lafarraa isin duguuguu deeman yeroo teessa waan hin taaneen hin dabarsina jarri dheengadda isin gabroonfachuu barii arrallee isin gabroonfachuudhaaf mudhii hidhatee keessaa fi alaan kee jiraati dammaqa poolisa hin tuffatina hujii islaawun qabdanii poolisatti dabalama wanni isin baasaa takka hin jirtu bosonaa waboon falmaa jirti atilleen qeeroon biyya keessaa waan gootu bari wanni biraa takka teessin hin jennu qabu lubbuu teessan baraaruudhaaf abbaa fedhe haa ta'u ka isin duratti gufuuta deem poolisa federaalaatti hidhame hatattamaan magaalaa Finfinnee ka jirtu qeeroo Oromoo karaa poolisa federaalaa magaalaa Dirree Dhawaa ka jirtu karaa poolisa federaalaa gidaara jala teessee jimaa qama'uu dhiisiti deem lafarraa si duguuguu deema yoo wandaqa Amaaraan taha jette zabanyaa mana baankiitiin booruu taha yoo jette digriidhaaf dibbiloomaa keemataa jala kaayyette jo lakki
Baqeen abbaa kiyyaa naan maltoo kajettu taate deem mudhii ta'e hidhadhu dammaqi dhiira akka keejitu lafarraa si dugugaa jira. Taphattoota Akkasii kubbaa jara miilaa keenya keessatti galatooma Asirra carraa takka yeroo takka yeroo takka. gabaabsaa nan cufa mana cufuuf hin deema sagantaa biraatiin qaba. nagee kalayeessaa keenya galatooma. qalame san mucaa qalame sagalee ta'aa fi viidiyoo telegiraama keessa seenaa laala. Viidiyoo telegiraama keessa argachuudhaaf liinkii jala kaayatiin jira. FB kiyya liinkii kaayatiin jira. FB seentanii FB keessan telegiraama san keessa seentanii jechuudha. Telegiraama san keessa seentanii ilaaltan. Dhageessanii jira. Okay, asirratti yaada tokkoon qabaanii. Hayyee. Tokkoffaa kadireedhaa san already parsantii 50 ta'u federaalatti dhaga'amee jira. Ka'ammaa uummata Oromoo nama 500 dhiyaatu kanatti waan inni dhaamu daa'ima ji'a 5 fi nama 2 ka ajjeese haadhaa fi abbaas haadha ilmaan 5 fi abbaa ilmaan 5 karaa isaan dhowe itti gaafatamaa aanaa xulloo araddaa haqa mul'is ilaamaa tahonnoo jala hin oolle Oromoon miliyoonni gadi bahee nimicha san akka tahonnoo jala. Dheenga dabar jimma keessatti za'aa 24 keessatti ijoolleen jimma walii galteeti gurbaa baayaa jirraa buusee dhowwame toonnaa jala akka oolame godhanii bara. Nama 5 dhowe akkamitti torbaan guutuu callisni nuti. Nama 5 rasaa isaan dhowe. Maqaan isaa Muhammad Ahmad Abdoo jedhama itti gaafatamaa nageenya araddaa haqa mul'is Harargee lixaati iyyaati aanaa xullootti to'annaa jala oolu qaba. Wallaahi kana ol du'a hin jiru. Daa'ima ji'a 5 ajjeesee haadha ilmaan 5 rasaa isaan dhawee abbaa ilmaan 5 rasaa isaan dhawee obboleessaa fi jaartii adeeraa ajjeesee ammallee deemanii nama 2 kaleessa caccabsan. Torbaan takka guutuu asoo qabamne. Kuni salbina iyyaa kanaan jiru barbaada. Galatoomii ibsaa dirree dhawaatillee hanga tokko nama 4 toonnaa jala oolchinee jirra. Kaanaa xulloo garuu ilaamaa namni tokko hin qabamne warri rasaasan uummatatti roobsee qabamuu qabaan isin iyyaa karaa FB'tiin amma laayiviin seenaa koottaa kun viidiyoo achiin anarra haa cufan haa gubatu feesbuukni kiyyaas rakkoon qabu koottaa. Achi deema liinkii sanis maxxansi Muniir Telegiraama maxxansee jira naqeetiin jira. Telegiraama maxxansi achiin deemaati feesbuuk har'aanis sagalee walii taa hidhamuu qaban nuti dhaggeeffadha. Namni yakka dalagame seeratti haa dhiyaatudha malee nuti mormii takka illee keessaa wanni qabnu hin qabnu jara keenya. Akkasii nama keetiif sagalee taate jechuun namni ganda keetii nagee hambee bobbahe jechuudha. Milishaan nama ajjeestu hanqasuma dhumate galatoomii ibsaa. Maqaan kiyya Muniir Abubakar Majaa. Kanuma qophiinis. Ciao jara keenya isinitti haa tolu. Isinitti haa tolu agaruma dubbachuuf seenan nuti liivin raayis illee akka durii miti. Dhugaa uummata keessanii fi haqa uummata keessaniif dubbadha. Dhugaan isinitti hima. Hin qalladina. Deemaa sagalee achi jala jirtu koppiliink sheer godha yoo dadhabde waan biraa godhu dadhabde. TikTok jala sagalee keenya jira waraabne jira san duit share godhe yoo dandeesse duit godhe yoo dandeesse immoo viidiyoo achi jalaa san fuudhi waa xiqqasho irraa kutadhuuti ummata kanaaf sagalee ta'i daa'ima du'esaniif sagalee ta'i wanni zalaalam aalam asirraa ajandaa nama tokko ilmoo takka xiqqashoo takka asirraa yoo jaalala keessa jiraatte waan fedha keessa jiraatte mirga ishiiti nuti asirran kaan waan qaxaran hin qabnu zalaalam aalam Wuma takka waan takka qabatanii ajandaan godhatina ummata keessan ajandaa godhaa nama du'aa jiruuf ajandaa godhaa dhiiga keessaniif ajandaa ta'a Oromoo hundi keessan odoo kutaa tokko hin jenne jechuudha. Kanaafuu kanarraa haasawaa irraa dubbadhaa sagalee ta'aa fi wanni kun waan akka laayyootti ilaaltanii bira kutuu ta'uu miti yoo ardhammoo akkattis garee saatanaawiin magaalaa Dirre Dawaa keessatti wal jaartee fannoo caakkatti gargaara hatta miseensa poolisii keessaa horattee waan walitti qabdeen itti kanatee nama kana nu ajjeesanii qotaadhaa garaa cicciranii bakka meeqatti adda baasanii hoggaa uummata keessan garsiisan Oromiyaa keessa ta'anii lafa Oromiyaa keessa tokko kana godhan isinit dhagamuu danda'u qabdi yaa qafo uummata dhugaa isinitti isinit dhagamuu qabdi osoo jiraanne osoo wal qoba qabaanne waan kana hin callifnu turre
خانس سمو خس اسن جسينو قبا اسن التياتلو اسن جالد اسن كبجا ربي دوغا دردواتي في دوغا انا طولو ديغ اورمو دنگلي خان ربي هاباسو اسن جچو بربادا الكان غاري